فيديو كان لالا فيديو كان لالا واش مرن بي عربا حجت لالا إجا كيسنين إلالا خدامة أنا خدامة خدامة أنا خدامة كل يوم أنا نكسر المواعين حرام عليك أنا ما في تعب مو بني آدم أنس شقالة مقاكو هنكاني كدامس تأيتو أنو لك جني وهندو ما ننجد keessa koo dandamadhee dadhabe osoo hin jedhin ganama irribaa ka'ee fuula koo dhiqadhee osoo qursii koo nyaatin hojii koo jalqabee inuman hojjedhaa kaasa hojiin isaanii nama jalaa achi siqu. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattootaa hordoftootaa walee nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa خدامة أنا خدامة خدامة أنا خدامة كل يوم أنا نكسر المواعين حرام عليك أنا ما في تعب مو بني آدم خدامة سنة جديدة ولا قديمة أبدا ما دبرة ما بيغير أبدا كل يوم أنا خدامة ما بيغير خدامة أنا يعني ما بيغير ما أبغى شغل بروح دومي ganama ka'ee sa'aatii 24 guyyaa hundumaa akkanattan hojjedha jettee ilaalaa meeshaa mana kana keessa yaa'aa jirus argaa jirtu. Komadiinoo keessatti wanni hafu hin jiru guyyaa hunda namni ganama irribaa ka'ee akkanatti dhiqee guyyaas dhiqee galgalas dhiqee mana kana muluu manni irra zoorsaa jirtu kaameraadhaan ni argitu. Isheen tuni nama kompiitarru gaafa chaarjerii fixate ni dhaabbata jechuudha. Bilbilli itti fayyadamnu kunis yoo chaarjerii fixate ni dhaabbata. Chaarjerii fixachuu jechuun alarjii fixate jechuudha. Akkasumallee nuti illee namni gaafa dadhabne gaafa humna keenya fixanne gaafa jenne ni dadhabna. Garuu eenyutu ni dadhabu jedhee waa'ee keenya yaadee beeka? Jibii haadaa waddi haadaa nuun jechuu malee bar takkallee alagaan nuuf hin yaaddu. Yoo xiqqoo bayyanachuuf atuu gadi teeche akkam teeche jedhanii ijji isaanii barbaree kan uffatu ifannaan isaanii kan lafaa nama kaasu ijji isaanii kan mataa nama adoochu kana hundumaa dandeechee shamarran biyya arabaa hunda dandeechuu jedhanii osoo maqaa baasanii hunda dandeechuu shamarran biyya arabaa dadhabee kan hin jenne beela'ee kan hin jenne dheebodhe kan hin jenne mataa kan gadi qabattu jiruu ishee jijjiirrachuuf halkanii fi guyyaa kan olirra xaarrattu. Kan waa'ee isheen beekne waa baay'ee dubbata. Kan waa'ee ishee beeku sirritti hubata. Ni jiru baay'een isaanii kan shamarranii quuqaman. Ni jiru immoo gadheen tokko tokko kan waa'ee isaanii hin beekne. Sibiila caaltu shamarran biyya arabaa yoo gamteef malee kan gadi baatee hin dubbanne. Rakkataa kan gargaartu beela'aa kan nyaachistu xiqqaaf guddaadha kan baay'ee dhukkubsattu biyya ishee kan ijaartu doolaara kan galchitu. Mee namni kun rakkatee gandi kun rakkatee yoo jedhanii dubbatanii kan fiiganii dhaqqaban shamarran biyya ormaati. Hojii ishee ilaalaa mee sirritti hubadhaa waan isheen hojjechaa jirtu sirritti xiinxalaa isa kana laalaa manni arabaa gorfaa takkan qabu gorfaa 10 hanga 15ti. Kuni hundumtuu al tokko yoo bade kan qulqulleessu irra deemee shamarran biyya arabaati. Hojiin cubbuun qabu hojiin tuffiin qabu dalagatanii jiraachuun waan nama hawwuu dhiisuun takkallee cubbuun qabu. Garuu yoo likkii darbee humna namaa ol ta'u guyyaa dhiitee barii ta'e nyaata bifa tokkoo yoo nyaatanii agam kan nama nuffisiisu. Galgala shiroo ganama shiroo guyyaa shiroo misaa shiroo qursii shiroo yoo ta'e mee maal namatti jedha. Hojii shamarran biyya arabaa akkasii mee sirritti hubadhaa. Kan ganama hojjette guyyaallee hojjetti kan galgala hojjette ganamallee hojjetti hojiin ishee dalagaan ishee kan sa'aatii hin qabne yeroo hundumaa kan ajajaan guutamanii osoo nyaatanuu nyaatarraa ajajamanii nyaata dhaabitti nyaatu shaayis dhaabitti dhugu bishaan dhuguudhaaf karoorfatu yeroo waan hin qabneef. Arabdoonni jibii waddii shilii jechuu malee waan takka kan hin beekne sibiila nu se'uu bar keessa keenya hundumaa waan dadhabnutti fakkaatu isaan siruma
Abshirsiniin jedhaa yaa shamarran keenya. Dukkanni har'aa kun boru ni bari'a. Akka dukkanaa'etti guyyaa tokko nafu bari'uun isaan oolu. Akka bari'ee immoo ifa argitanii kan hojjettan kana karoorarra olfadhaa. Yoo kana gootan siniif bari'e jedhama. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota keenya viidiyoo kana akkuma argitanii obboleettiin teenya tuni guyyuma hundumaa akkanattan hojjedha jetteerti. Ishee qofaadha sarraateenyaani manuma arabaa hundumaadha jechuudha. Wanti akkanaa kun kan jiru meeqa keenya ganama galgala jechuudha. Ganama meeshaa kushiinaa kanatti arguu hin qabnu jenne galgala jechuudha. Dhaabbannee aga isaan nyaatanii aga isaa firaashi isaanii qabatanii takka takkaan dhaabbannee eenne shini jala deemnee birciqqoo bishaan yoo dhugan jalaa guurree dhinnee kushiinaa keenya bareessinee diitoolidhaan urgeechine keessaa baana jechuudha. Garuu ganama yoo irribaa kaanu fakkeenyaaf sa'aatii 8tti kaana 7tti kaana 6tti kaana baay'een immoo 6tti warri ka'an jiru. Ani bayzawee 8tti hin ka'a. Gizee kana kaa gizee irribaa kaanu jechuudha. Gizee kushiinaa deemnu kushiinaa najilaa mullu meeshaa bichaadha jechuudha. Meeshaa bichaadha. Meeshaadhaan kan guute gizee sammee namni aga kiyya aartamee harka baasa. Ani baay'een aara maaliif jennaan halkan guutuu hojjechaa bulee dhaabbachaa bulee ganama yoonan akkasitti argu maali ani namarraa hin dhaladhe moo mukarraa hin dhaladhe jecha jedhu jechuudha kan natti dhagahamu yeroo baay'ee. Isaan ani akkamitti akka nyaatan isin beeku halkan guutuu nyaachaa buluu hin quufanii handhuura hin qabanii natti fakkaate jechuudha. Kanaaf garuu kuni mana kiyya qofa hin jiran natti fakkaatu kuni manuma muluudha. Manuma hunda jechuudha. Shamarran keenya waaqayyoon obsa isiniif haa kennu. Kanadha dukkanaa boru bari'uun isaan oolu. Gaafa bari'e immoo waa dubbachuun keenyaan oolu jechuudha. Kanaafuu obsa isiniif haa kennu isiniin jedha. Maalifi isaan dadhabdee kee hin beekanii beeloftee kee hin beekanii wantoota na gaddisiise keessaa guyyuma wantuma mudannoo guyyaa kamisaa na mudate tokko obboleettiin teenya takka hin jirti. Mana obboleettii namitti ani bira taa'uun kan hojjettu guyyaa kamisaa yoo dhannachitti wal agarree isaan irbaata isaanii nyaatanii fixanii kan jedhani nullee immoo sarraateenyoonni wal geenye nyaachuuf gadi teenya jechuudha. Isheen illee dhuftee nyaachuuf teeche osuma isheen afaan lama godhattu maal jettani beektu madaamni ishii maal ati nyaachatuma ooltaa hin quuftu kai daa'imti booche deemi gara daa'imaa jetteeni jechuudha. Afaan lama nyaanne jechuudha mucayyoon nyaata natti dhaga'ame yeroo sanatti nan dubbadhas jedhee yaade garuu sarraateenyaa namaatti ce'ee hin dubbadhu jedhee tanan obsa godhadhe jechuudha. Kanatu jira nuti waan beeluuf nutti fakkaatu waan dadhabnu nutti fakkaatu akkasumas keessi keenya maal akka itti fakkaatu hin beeku. Garuu shamarran keenya kan hojjettan kana sirriitti qabadha. Akkamitti akka fidaa jirta waan beektaniif waan keessan qabadhaa isiniin jedha. Ani viidiyoo koo asumarraa nan goolaba. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtiin keenyaan turtii gaarii haa ta'u.